Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden erga falmii pireezidantummaa irratti gatantaranii dubbiin harkaa badee qeeqaman booda yeroo ammaa kaaba Kaarolaayinaatti dubbii taasisaa jiru. Filannoo bira dhufu dursanii yeroo jalqabaaf falmii pireezidantii duraanii Tiraamp waliin barii keessa taasisan irratti waa'een dulluma isaanii keessumaa paartii isaaniitti yaaddoo uumeera. Tiraamp ammoo falmii kana irratti gaaffiiwwan ijoof deebii toon kenneen bira turan. Falmii foddaatii fi hawaasaaf kallattiin darbaa ture kanarratti lamaanuu akka jabaa wal qeeqaniiru. Hirphaa gammachuu gabaasa qaba. The only person on this stage is a convicted felon is the man I'm looking at. Namni yakkamaan tokko waltajjii kanarra jira. Naman amma ilaalaa jiru kana. Taatoo fiilmii saalqunnamtii wajjin saalqunnamtii raawwachuu dabalatee nama waadanuu dalage. Having sex with a porn star. I didn't have sex with a porn star. Ani taatoo saalqunnamtii waliin qunnamtii raawwanne. Inni waa'ee balleessummaa haasaa jira. Ilmi isaa balleessaa cimaa raawwate. Garuu akkuma waajjira gadhiiseen balleessaan itti muramuu qaba. Joo balleessaa dalage hundaaf balleessaan itti muramuu qaba. Akka Filisxeemotaa of gochuu barbaade garuu Filisxeemonni isan jaalanne. He's become like a Palestinian, but they don't like him. Falmii pireezidantummaa kamisa galgalaan dura lammiileen Ameerikaa hedduun umurii fi ga'umsa qaamaa Joo Baayiden irratti yaaddoo qabaachuu ibsaa turan. Joo Baayiden akkuma eegamaa turan falmii kana irratti ga'umsa xiqqaa agarsiisan. Qeeqa Tiraamp irratti kaasan ofirraa qolachuufis hedduu yoo rakkatan mul'ataniiru jedhamuudhaan qeeqamaa jiru. Dubbiin isaanis ifaa miti. Callisaniitu dubbataa turanii jedhamanii qeeqaman. Falmii kana gidduuttis gareen duula filannoo Joo Baayiden pireezidantichi utaalloon qabee rakkataa turanii jedhan. Kanaaf sagalee baasanii dubbachuudhaaf rakkataa turanii jedhan. Garuu kun waan akka sababaatti dhiyaate fakkaata. Daqiiqaawwan 90f Baayiden funyoodhumarra deemaa turan. Akkuma dubbii isaanii jalqabaniin toorarraa maqan. Deebiin isaan kennan waan hiika qabu hin fakkaatu ture. Dhumarrattis sagantaa fayyaa jaarrolee mootummaan gaggeessu mo'anneerra jechuudhaan waan dubbii falmii wajjiniin waliin qabanne dubbachuun xumuran. Daayirektari kominikeeshinii duraanii Joo Baayiden Keetii Beedingfiild CNN irratti dhiyaachuudhaan falmii kana irratti wanti karaa lamaan ibsamu hin jiru. Kun Joo Baayideniif falmii gaarii miti jette. Dhimmi isaa murteessaa ture anniisaa fi ga'umsa qaamaa gaariirra jiraachuusaa agarsiisuu ture. Kan ammoo hin goone jechuun ibsite. Akkuma falmiin ho'aa deemen Joo Baayiden dubbii jajjabduu Tiraampiin aarsan dubbachuu eegalan. Kaan isaanii haala gaariidhaan galma barbaadaniif oolaniiru. Kaan ammoo Tiraampiin aarsuudhaan akka deebii hamaa ta'e Joo Baayiden irratti dubbataniif haala mijeessan. Isaan keessaa tokko Baayiden ani taatoo fiilmii poornoogiraafii wajjiniin saalqunnamtiin goone jechuudhaan Tiraamp qeeqan. Mata duree falmii isaanii keessa CNN kan kaase dhimma godaansaa fi dinagdeeti. Kana irrattis lammiileen Ameerikaa Joo Baayiden caalaa Tiraampiin amanuu jedhama. Joo Baayiden dhumarrattis waan jedhaniyyuu ifaan turre waan guddaas hin dubbannee jetti Keetiin. Tiraamp ammoo deebii Baayiden hordofuudhaan dubbii mogolee cabsu dubbataniiru. Gama kaaniin Tiraamp falmii kana irratti naamusa gaarii mul'isan. Isaan dura falmii gidduutti jeequu fi dubbii addaan kutuudhaan beekaman dhiisaniiru. Falmii bara 2020 irratti dubbii Baayiden gidduu seenanii dubbachuu fi jeequudhaan naamusa badaa kan agarsiisan Tiraamp falmii kana irratti garuu tasgabbii fi naamusa gaarii mul'isan. Baayiden garuu carraa kanatti fayyadamuun dubbii jabaa dubbachuun Tiraampiin qabxii dhabsiisuu hin dandeenye. Seenaa filannoo Ameerikaa keessatti falmii inni kun isa dafee jalqabedha jedhama. Sababni isaa immoo warri Dimookiraatotaa Tiraamp irratti yeroodhaan xiyyeeffachuu waanta barbaadaniif. Kan lammataa immoo dadhabina Baayiden mudachuu malu yeroo dheeraa qaban kana keessatti sirreeffachuudhaaf waan isaan gargaaruuf jedhameera. Dabalataan yeroo filannoo jeequmsa Tiraamp kaasee ture lammiileen biyyattii akka yaadatan gochuu barbaadu. Garuu falmii kana booda lammiileen Ameerikaa rakkinoota Tiraamp biyyattii keessatti uume osoo hin taane dadhabina Baayiden falmii kana irratti agarsiisan irratti dubbataa jiru. Falmii pireezidantummaa jalqabaa kana irratti Joo Baayiden daqiiqaa 90 keessatti ga'umsa qaamaa fi waa'ee umurii isaanii irratti gaaffii ka'uuf deebii gahaa kennanii amansiisuu jedhamanii eegamaa turan. Kun warra Rippaabilikaanota Tiraampiin deeggaraniif qofa otoo hin taane Dimookiraatota Baayiden deeggaraniif yaaddoo ta'eera. Haadha warraan bulchaa duraanii Kaalifoorniyaa fi durbii Joon F. Kennedy kan taate Maariyaa Shiriiver Baayidenin nan jaaladha garuu falmiin kun hedduu nama gaddisiisa. Paartii Dimookiraatotaa keessa naasuutu jira jette. Kantiibaan San Antonio Julian Castro kanaan dura miseensa kaabinee Barack Obama turan Baayiden gara falmii kanatti yeroo dhufan danqaa guddaatu isaan dura ture isumayyuu qulqulleeffachuu hin dandeenye jedhaniiru. Itoophiyaatti riqichi waggaa 500 ol qabuu fi namoonni ammayyuu irra ce'an jiraachuu beektu. Riqicha Poorchugaal jedhama. Moggaasni maqaasaa lammummaa ogeessota hojii ijaarsa riqicha kana hojjetan irraa akka dhufe amanama. Riqichi kun godina Shawaa Kaabaa aanaa Giraar Jaarsoo ganda Warxuu jedhamu keessatti argama. Riqicha waggaa dheeraa lakkoofse kana waggaa tokkoof erga haaromsamee booda torban kana keessa eebbifameera. Riqicha kana garuu maaltu adda taasisa jechuun waa'illi Komaatee Olaanaa itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii godina Shawaa Kaabaa addee Meeroon Makoonnan gaafateera. Riqichi Poorchugaal hambaawwan seenaa godinni kun qabdu keessaa isa tokkodha. Umurii dheeraa yoo xiqqaate waggaa 500 ol kan lakkoofsisedha hambaan kuni. Akka seenaan jedhutti jaarraa 16ffaa keessa hanqaaquu fi daakuu qamadiitiin dhagaa fi mukkeen adda addaatiin kan Poorchugaalotaan ijaaramanidha.
hawaasni naannoo sanaas riqicha kana hojjechuu keessatti gahee olaanaa bahee jira. Hojjechuu qofa osoo hin taane kunuunsuu keessatti hawaasni naannoo sanaas gahee guddaa bahaa turee jira. Naannoo riqicha Poorchugaal kanatti hawwatummaa isaa kan dabalu bosonni naannoo sanatti marfamee kan argamudha. Kana qofa osoo hin taane haalli teessuma naannawaa Caagalillee hawwatummaa hambaa kana daraan kan dabalee fi turistii biyya keessaas biyya alaas bal'inaan harkisaa kan ture ta'uu isaati. Jaldeessi Abbaa Daabeellee naannoo sanatti kan argamu. Hambaa kana daawwachuudhaaf turistiin biyya keessaas biyya alaattis dhufee daawwachaa kan turee fi galii argamsiisaa kan turedha. Umurii dheeraa lakkoofsisuu isaatirraan kan ka'e hambaan kun miidhamaatee dhufe. Miidhaan hambaa kanarra ga'e hambaan kun sadarkaa jiguuf ga'u irratti gahee ture. Kanaaf abbaa taayitaa kunuunsa hambaa federaalaatiin waggaa tokko keessatti suuphaan isaa taasifame. Bara kana suuphaan kun karaa milkaa'ina qabuun miliyoona 5.1 suuphaan kun isa raawwataa ta'een xumurame. Guyyaa kaleessaa eebbifamee. Turistoonni hin daawwatu amma bakka daawwatamudha. Bakka daawwatamudha. Bu'uuraalee misoomaa guutamee jira. Daandii guddicha Goojjam deemurraa naannawaa Caagal meetira 500 seenetti kan argamu. Bu'uuraalee misoomaa bakka itti guutamedha. Loojiiwwanis muraasni naannoo sanatti ijaaramanii kan jiranidha. Turistiin biyya keessaas biyyaadhaas bal'inaan bakka itti dhufee daawwatudha jechuudha. Tarii akkaataa hojii isaa irratti wanni qoratamee jiru jiraate Poorchugaalonni sababa maalitiin achitti akka hojjetan yeroo sana maaltu ture wanni beekamu jira? Yeroo sana daldalaaf jedhu akka seenan jedhutti daandiin akka ammaa kana daandiin mijataan hin jiru. Amma wanni irra ce'u hin jiru miti daawwatamuu irraa kan hafe. Hawaasni naannoo sanaa ammas riqicha kana akka ce'umsaatti itti fayyadama. Gara fuulduraatti garuu hambaan kun ammas miidhaan akka irra hin geenyee fi kunuunfamee dhalootaaf darbuu akka danda'u umurii dheeraa akka qabaatuuf immoo fala barbaada. Lammiilee Itoophiyaa carraa barnoota alaa yookiin iskoolaarshiippii argatanii biyya alaatti baratan lakkoofsaan xiqqaa ta'us biyyoota lammiileen barnootaaf itti malan keessaa tokko Xaaliyaaniidha. Akka fakkeenyaatti ragaan dhaabbanni misoomaa fi walta'iinsa dinagdee yookiin Organization for Economic Cooperation and Development ibsutti bara 2021 keessa qofa Afrikaarraa barattoonni 70,000 ol carraa barnoota argatanii Xaaliyaanitti imalaniiru. Kanneen keessaa lammiileen Itoophiyaa 414 qofaadha. Kanuma keessaa immoo kan eebba gahanii xumuran xiqqoodha. Sababi kun ta'eef maali? Waahilli keenya Fireewoot Mohaammed Xaaliyaanitti imaluun Yuunivarsiitii Saantaanaa keessatti barataa digirii lammaffaa fi sadaffaa isaanii baratanii xumuran Yoonaas Sayifuu gaafatteetti. ዋና ዋና ችግሮች ናቸው ሁለት ናቸው። አንደኛው የካሪኩለሙ መለያየት ነው። እዛ ያለው የትምህርት አሰጣጥ አለ፣ እዚህ ያለው በኳሊቲውም በተወሰነ መልኩ ከበር በሚደረጉ rakkoowwan ijoon jedhu lamadha. Inni jalqabaa garaagartee kaariikulamii yookiin sirna barnootaa biyya jiruu fi as jirudha. Lammaffaa barattoonni yeroo as dhufan carraa barnootaa waliin wanti wal qabatee dhufu jira. Waggaatti yeroo barnootaa hammanaa barachuu qabdu ka jedhu jechuudha. Rakkoon jalqabaa hamma barnoota barachuu qaban akka hin baranne isaan dirqa. Kun immoo carraa barnootaa sana waliin tajaajila soorataa fi bakka bultii qaban akka dhaban taasisa. Kan immoo barattoonni bakka buusuuf hojii hojjechuu eegalu. Kun immoo deebisee qalbii isaanii hata. Kanarratti immoo sirni barnootaa Xaaliyaanii qormaata tokko haga waggaa lamaatti turtee fudhachuuf carraa siif kenna. Fakkeenyaaf barnoota digirii waggaa 3 fudhatu waggaa 5-6 turanii kan xumuran jiru. Wanti barbaachisu sirna barnootaa biyya jiru fooyyessuudha. Garuu carraaqqiin barattootaas baay'ee barbaachisaadha. Wantoota qalbii hatan osoo xiqqeessuun danda'ame gaariidha. Yuunivarsiitii Saantaanaa keessatti barsiisaa qorannoo sanyii biqilootaa kan ta'an gargaaraa Piroofeesar Leeyonaardoo Kaapiroonii sababa rakkoo jedhan akkanaan ibsu. Rakkoo ijoon akkaataa waa gaggeessan yookiin immoo biirokiraasiidha. Ragaawwan barnootaa barbaachisoo argachuudhaaf waan keessa darbantu nama qora. Sababa yuunivarsiitichi humna namaa fi waan barbaachisu bobbaasuudhaan dhimma kanarratti dalagaa jiruufis tokko kanadha. Barattoota Itoophiyaa qofa otoo hin taane kaanis gargaaruudhaaf caasaan bulchiinsaa akka deebi'ee gurmaa'u ta'eera. Akka barattoonni natti himanitti taanaan dookumentii argachuudhaaf yeroo dheeraa eeguu qabu. Irra deebiidhaan gara biiroo adeemuu qabu. Kaan immoo yeroo fudhata. Salphaas hin ta'u. Barattoonni tokko tokko immoo jalqaba yeroo dhufan odeeffannoo barbaachisu fa'is hin qaban. Biniyaam Mokonnin immoo Yuunivarsiitii Maqalee fi Finfinnee keessatti hojjetaniiru. Yeroo ammaa Yuunivarsiitii Saantaanaatti damee barnootaa Humaan Isteedisii fi Global Politics jedhuun digirii sadaffaa isaanii barachuutti jiru. Sababoota barattoonni carraa barnootaa argatanii biyya alaa deeman barnoota dafaniin xumurreef akkanaan ibsu. አንዳንዴ ታሳቢነት የሚደረገው ትምህርቱ ሳይሆን ዌይ ኦፍ ላይፉ ይመስለኛል። Takka takka barumsa osoo hin taane akkaataa jiruuf jireenyaa akka bartu yaadamee akka dhuftu ta'anatti fakkaata. Dhuguma barumsaaf si fidu. Sadarkaa barattootaan haalli guutame akka jiraatu ni carraaqu. Kuni kaan gammachiisee kaan mufachiisuu danda'a. Aadaan hin beekne, afaan hin beekne si mudachuu danda'a. Fakkeenyaaf biyya Xaaliyaanii fi Jarman fa'i yeroo deemtu afaan akka barattu si dirqu.
garuu sanas akka barattu haala siif mijeessu rakkoo xiqqoo keessa baatee akka milkooftu barbaadu barumsa qofa irratti xiyyeeffattee kan dhuftu yoo ta'e rakkoon si quunnamu mataan isaa barumsadha. ተግዳሮት ነገሮች እንድታልፍ ይደረጋል። ተማሪነት ላይ ያተኮረ ህይወትን አስበሽ ከመጣሽ በራሱ ቻሌንጁ ራሱ ትምህርት ነው። ammayyookam Har'a jimaata boor taphoonni waancaa Awurooppaa itti fufanii taphatamu isa dura garuu waa'ee Luis Naanii akka haafnu. tole Luis Naanii taphataa Manchester United akka ture ni beekna waggoota muraasaatiin dura jechuudha waggaa baay'ee United ma keessatti dhaga'umsa guddaa argisiisuun kan beekamu taphataan lammii Portugal ta'e kuni gidduu kana gara Itoophiyaa akka deemu dhaga'amee jira Naaniin ofiisaas viidiyoo waraabee yeroo maxxansuus argamee jira gara Itoophiyaa sababni itti deemuuf immoo hundeeffama waggaa 80ffaa kilaba Machaali yookaan Makalaakaa irratti argamu fakkaata. Raayyaa ittisaas jennee ibsuu dandeenya kilabichaa. Kilabii waggaa dheeraa qabudha. Gosa ispoortii baay'een dorgomu. Yoom akka dhufu irratti waan dubbatamee hin jiru garuu yeroo dhiyootti akka dhufudha yoo dhufes immoo bakkeewwan dhaqee daawwatu akkasumas immoo hariiroo kan isaa fi kan kilabichaa cimsuufis akka kaayyeeffatee ibsameera kana dura Roonaaldiniyoo fa'aa dabalatee taphattoonni bebbeekamoon Itoophiyaa dhufaniiru hin beekna. Boordiin kilabichaa akka inni dhufu ifoomsee jira. Naaniin viidiyoo dubbatu sana irratti waa'ee Itoophiyaa akka jaallatuu fi Itoophiyaan bakka argama dhala namaa akka taatellee ibsee jira land of origin jedhee jechuudha. Egaa Naaniin hundeeffama kanarratti yoggaa argamu kilabicha wajjiniitii waliigaltee ni mallatteessa jedhamee ni eegama odeeffannoon akkasiis ni bahu akaadaamii ni qaba futbool akaadaamii kun Machaali yookaan kilaba raayyaa ittisa biyyaa wajjiniitiin kan mallatteessu yoo ta'e taphattoota jajjaboo Itoophiyaa keessaa baasuuf illee carraa kennuu danda'a. Dhugaa amma taphattoonni addunyaan nuti beeknu erga kubbaa taphachuu dhaabanii booda wiirtuu yookiin immoo giddugala bakka itti taphattoota leenjisan fa'aa hundeessanii dhaloota haaraa qaru. Waan akkasii kun Itoophiyaa keessatti hin baratamne. Waancaa Awurooppaatti dabarru sana dura garuu taphattoonni kaleessa Ameerikaan Paanamaadhaan 2-1 injifatamtee turte Koopaa Ameerikaadhaan tapha kanarratti taphataan Ameerikaa Tiimootii Wiyaa jedhamu ilma Joorji Wiyaati. Joorji Wiyaan kubbaa miilaa keessatti nama hedduu beekamu akkasumallee pirezidaantii Laayibeeriyaa ta'uun nama dhiyeenya kana hojjetaa turanii filannoo mo'amanii aangoo gadhiisan jechuudha. Ilmi isaa Ameerikaa fi kan inni taphatu kaleessa daqiiqaa 18ffaati irratti kaardii diimaan dirree keessaa bahu hordofe arrabsoo sanyummaa irratti xiyyeeffate guddaatu isaan irra dhaqqabaa ture karaa onlaayinii jechuudha. Taphata isa qofa miti Baalooguun taphataan jedhamu Arsenaal keessatti kanaan dura kan beekamuu fi Moonaakof kan taphatu Maakeenaa Juventus kan taphatu akkasuma arrabsamaniiru. Tiimootii Wiyaa fi Maakeenaan Juventasiif kan isaan taphatanii sadarkaa kilabaatti garuu